Yaa shama akkam jirtani kabajamoo hordoftoota keenya nageenya koo kan kabajaa fi jaalalaa bakkuma jirtutti isin haa ga'u isiniin jecha adda immoo waan addaa tokko qabadhee dhufee jira akkamitti maayikii tolchanii maayikii isa kana yeroo baay'ee namarratti argaa isa waayirles illee haa ta'u kaan illee haa ta'u yeroo namni tiktookiin hojjetan ni arga garuu immoo sagalee koo immoo akka warra kuwwan hojjetuuni fuudhuu hin danda'u kunoo amma garuu akkuma isaaniitti itti hojjechuu danda'a. Kunoo amma maayikii sagalee konkoo kan dabarsaa jiru amma isa. Kanaafuu mee akkamitti isa hojjannaa kan jedhu isinitti argisiisaan afaan bu'aan affeerraa kee. Hayyee akkuma argitan jalqaba irratti reefoonii keessanii qopheeffatanii reefoon irraa tolfama jechuudha. Isa kana maayikii illeen kan isa keessaa jechuudha. Akkamitti baasna isin argisiisaan afaan bu'aan isiniin jedha. Argitanii isa kana mee riisarchi irra godhuu fi sirba irra galchinee ilaalla. Akkuma argaa jirtanii maarree galatoomaa nu jajjabeessuuf laayik foloo gochuun dagatinaa galatoomaa ulfaadhaa isin jaaladha isin kabaja galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha.